Onni musani Ingana Gadae Ananaga Sisigae Kan jirtan naga keessan hundi keessan akkataa kekii itti godhan cimaa burtukaana wajjin jechuudha. Kanaafuu jalqaba sukkaara malakkaa tokko eega sukkaara malakkaa tokko itti goone hin jenne buuphaa isa lama yoo ergatti cabsine tokko nyaatu goona. Sanduuqa immoo burtukaana duuba isaa irraa saaqannee xiqqoo cimaa xiqqoo muusa isaa burtukaana lamaa isaa qopheessan ta'an fakkeenya tokko qopheessaa jirtu kana erga kana qopheessatee ol nyaachis xiqqoo akka achiin booda ammoo cimaa illee ni nyaatu qophaa'ee kana sakandii takkaaf akka nyaatutti waliin dhayaa. Erga waliin dhayeetiin jedheen booda ammoo cimaa qopheeffadhe fudhau isa kana itti wal nyaachisa. Kana ala wanni biraatti hin dabalamu bishaan bishaan ittiin qicamu za'itiin immoo burcuqqoo tokkoon qopheeffatanii jechuudha. Za'ita tokkoon qophaaya. Isa kana pinki paawudarii jechuun qopheeffatanii za'itii burcuqqoo tokko itti dabalannee waliin dhoofna jechuudha. Amma za'itii burcuqqoo tokko itti dabalannee wal nyaachisnaa jechuudha. Za'itii burcuqqoo kana tokko itti goonee wal nyaachisnaa. Erga wal nyaachisnee booda shanii tokko wal nyaachisnee yeroo makamu hattee immoo kubbaayyaa lamaa qopheeffanna jechuudha. Hattee kubbaayyaa lamaa qopheeffanna. Xiqqoo immoo soqidha itti goona, pinki paawudarii itti goona. Kanaan alonni biraatti hin dabalamu. Kaameraalleen itti hin godhamu jechuudha. Pinki paawudarii maankaa tokko itti godhannaa isii xiqqishuu san kuni pinki paawudariidha. Maankaa tokko itti dabalannaa jechuudha. Sakandii tokko waliin dhoofna. Makiina sinis hin jira. Makiina warri qabu makiina hojjechuu dandeettanii. Ani kubbaayyaa lamaa harcee qopheeffadhe san daakuu qopheeffadhe san harcee lamaa kubbaayyaa lamaa itti dabalatee jira jechuudha. Qon nyaachisa. Sandii lamaa qon nyaachisa. Akka wal fudhatu jechuudha. Inni wal fudhatetti karaa bitaatti jijjiiramuuf deemu. Kunoo karaa bitaatti jijjiiramee jira wal fudhate. Injira ka itti hojjetamu jechuudha. Sibiilli itti hojjetame firoomii keessa kaayamu. Amma sibiila bichatti godhee firoomii keessa kaayadha jechuudha. Firoomii keessatti bilchaata. Xiqqoo zayitii godhanna isa kana keessatti dalagama jechuudha. Keekiin isa kana keessatti dalagama. Xiqqoo zayitii irra buufannaa jechuudha. Irra buufannee waliin dhoofna akka keekiin sun jalatti hin qabannee yeroo ibidda keessa seenee jechuudha. Keessatti buufanna akkanatti sibiila kana keessatti buufanna jechuudha. Geessine asitti naqannee firoomii keessa seenee jira. Firoomii keessa seenee kun akkatti bilchaate jedha. Dhumatee jira jechuudha. Akkanatti firoomii keessa kenna. Yoo bilchaate immoo kunoo albeen akkanatti ilaalla. Albee yoo waatti akka fuudhee kan hin baane taate ilaala amma gahee jira jechuudha. Billawaan keessa gassuuqee erga laaleerra kanaas dhumatee jira. Akkanatti hojjetama jechuudha. Inni dhuma akkanatti dalagama.